qalbii fi miti qaba kana dhufe. Maaliif dhuftare? Si wajjin qalladuu fi miti kedduu kana dhufe. Anamoonni dhufee fi ijoollee galfachuudha beekta. Deemuu fedha waan ta'eef garaan dhiifa manaa goote wali aara kiyyaa yaa'anii yoo na aarte jirtullee si galaame dhiifa manaa goote yoo xiqqaate waggaa haga aniifate haga wal fuune waggaa torba yookaan naannoo san jaha si galaame. Kanaaf dhiifa manaa goote na eebbiste ijoollee tiyyaallee garamaan eebbiste akkana gaggeessitu barbaada. Kan wajjin ammoo waraqaa ijoollee waraqaa dhalootaa isaanii akkana akkanitee ammoo akkaniteeti poroosesii isaanii eegaleefi akka ijoollee tana nagaan biyya galcheeti. Anis biyya kana keessa nagaan galee biyya biraa deemuu barbaada waan ta'eef kanaaf waa hundaa dhiifa manaa gootee akkana gaggeessitu si gaafachuudhaaf iddoo kana argame jechuudha. Kanaafuu waan dura si balleesse illee dhiifa manaa godhi. Ofii kan keetii ammoo akka barbaaddetti jiruu barbaadde akka feetetti akka abbaa feetee wajjin jiraachuu mirga guutuu qabda. Maaf akkas taate maa ol baate maa gabbuute maaliif akkas taate wanni siin jedhu hin jiru. Si galaame waa hundaa waa takka birri takka si gaafataan jiru. Atama bara sammuun qabdu malee osoo nama sammuu qabu taate daa'ima kiyya ansirraa fudhachuu kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko galatoom jettee na eebbiftee ulfaadhu jettee osoo maallaqa baattee maallaqa na gargaartee ijoollee sana biyya galchiif. Mee waa meeqa argu jira biyya nama kana keessa jechuudha. Akkas gootee nama gaggeessu malee nama akka nagaan biyya kana keessaa hin baaneef shira xaxxee kana gootee ati bar nama daa'ima kee erga dhalatee bar guyyaa takka agarsiis jedhee si kadhee si dadhabee booda kaamila rabbi umrii ishee dheeressu isiin agarsiiftee jira. Umrii ishee dheeressu maa gabaabsu? Atamma afaan qabdaa daa'imni kemeeti marri kemeeti ijoolleen ta'e akkam taate maarree akkam yoo hojjettu kana diqqoo malee qaanfattu jedhan. Atummaan hin qaaneffattu akka abbaa tokkotti yeroo haasoftamu. Maaliif qaaneffadhu? Ati abbaa taatee taasoftamu. Wanni qaaneffadhu maal? Simiti kan ofirraa baasii anadda isin jedhee amma sitti mi'aan ijoolleen amma argamte abbaa taate. Kalaas yeroo ofirraa baasii jennaan diddee miree. Jecha ofirraa baasanii barbaadee dee'e baasii kennuudha dee'e. Dhageeffadhu barbaadee deesse. Anammoo sila akka yaada kiyyaatti osoo ittiin qophoofne osoo ani ofiyyuu jiruu gaariin jiraatiin daa'imni ijoollee asirra dhuftee akka rakkattu waan hin barbaanneef akkasiin jedhe malee an dhala jibbeeti miti ijoollee jibbeeti miti daa'imman ni jaaladha jibbee osoo hin taane akka nu rakkannitti akka nuyiin kun akka as keessa jirru kanatti isaanis akka as dhufanii yaani dhalatanii akka rakkanne jedhee isaan yaadeeti malee jibba daa'imman hin qabu. Kanaafuu galatoomii yeroo of keessaa baasuu hiddeefillee ulfaadhu si galaame amma kanaafuu anama bar karaa gabaabaa si gaafachaa jira. Ijoollee eebbisiiti guyyaa gaggeessaa illee guyyaa deemnullee sitti hima. Agasii ammoo poroosesii immigireeshinii irraa waa xumurantu jira. Waraqaa dhalootaa ijoolleen akka kenniiti. Furmaatillee guyyaa isaan as keessaa bahuuf deemnu waa mallatteessitu jira. Guyyaa sun dhufee siyaamee mallatteessite akkasiin nagaan biyya keenya galla rakkoon qabu. Akkana si wajji marachuu dhufe ati mee maal jetta waan kana? Ani akkatti wajjin cannaqamee dee'ee akkatti nama sii kennu sitti fakkaadha. Nama qalleedhuma kana sii kennu sitti fakkaadha. Daa'imman kiyya karaarra taa'ee ittiin kadhadha malee an sittiin kennu kana hin yaadin yoomuu hin yaadin fuutee na biraa galtaa hin yaadin. Kayfi yaadin maali? Ana fudhatee galaan malee ati fuutee hin galtoon. Akkamitti atu yaaddaa? Yaa kee atiin dubartiidha. Yoo har'aan ijoollee. Ani dubartiin kun si caalame ani dubartiin kun sin caala. Yeroo ati gattee deemtetti eenyu kan guutuu dubartiidha. Yoo anamma isaan sibiraa fuudhee kute yookaan ammoo isaan sibira dhiisee hin deeme borga baatee heerumtaati. Dubartiin sammuun isii qullaadha. Akkuma harma isii sammuu isii lirarraa jedhan waa takka yaaddu. Kanaaf nama biraatti hojii qabattee deemte daa'immantii akka rakkattu waan hin feeneef. Walumaa galatti. Sibiratti ofirii kanaan jiraatti. Ana biratti. Ilmoo mangistii taate jiraatti mee rakkattaan jiraattu. Ana biratti haadhatii bira galfadheeti achitti waan qabuun akkasi daa'immantii guddifachuu barbaadan yaadatti. Maal qabdati? Waan qabuun hin qaban jennee bira waan qabuun argadhee dhabee rakkadhee daa'immantii hojii yoo rakkadhe jedhee waan kana filadheen malee an daa'immantii sirra gatee deemullee wallaalle facaasillee deemullee wallaalle nama tokko tokko jiraa bara yoo dhugaa dubbanne
dhalee yookaan isiinis dhaltee yookaan innis dhalee ka'eeti gumaaman kaartoona keessa kaa'anii bakka qoshashaa darbanii nama akkasii miti kasitu nama biraa akkasii deeman. malee. An osoo nama akkasii ta'e daa'imman tiyya fudhee galuudhaaf. Aarsaa maal kan falte ani kan garaan kiyya kan itti na babbaqaqee dee. Garaa itti babbaqee ammallee ta'uu feenaan rakkoon qabu hojii rafnee hin deetta kalaas haga ijoollee tanniin biyya galfadhuufi ulfaayiti dayiiti san fudhadhu san si kenna rakkoon qabu. Maashaallah. San fudhadhu ijoollee feetaa mare. Singalchi ijoollee kiyya kana fedhani ijoollee kana fedhani an fedhee nu da'e kanaafuu kan itti dadhabee da'e kana ganaasitti kennaa in yaaddaati. Kafii yaadda ijoollee fira jettee mire. Irrumatti du'a malee sitti kennu kaa ijoollee. Ijoollee feetaa mire heerumii dahi awwisu dhoorgine mire. Singalchu isa simiti kan na gorsu akkana heerumee da'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessan nagaa keessan isinin jechaa har'a wanti isin qabadhee dhufe maaliyyoo jettanii har'a ganamaan hajjitti daawwalee ture jechuudha. Ganama kana hajjitti daawwalee ture. Kaleessa akkuma isinitti hime jechuudha. Silkiinsaallee kan kaamilaallee cufaadha jechuudha. Mana kaamilaallee dhaqee ture jechuudha. Akkuma kaleessa isinitti hime dhuftee meeshaa guurrattee deemte naan jedhanii asii mana jijjiirrattee jirti. Asin jirtu naan jedhan jechuudha. Bakka jijjiirratte sana immoo hin beeku jechuudha. Maaliif ishiin na baqaa fi mana kanallee jijjiirratti jechuudha. Bakka dura teessoo sanarra kanaaf jijjiirratti jechuudha. Maaliif daa'ima kiyya fuutee duraanuu daa'ima kiyyaan qalladeen qalbii daa'ima kiyyaa dhiisii jechuun ture jechuudha. Daa'ima kiyyaan yoo na jalaa tuqxeen immoo sin dhiisu jedheeni akkasitti gizee baay'ee wal loluu turre jechuudha. Yoo barbaadde achiidha yoo kennuu barbaadde da'iiti kenniifi jedhee akkasitti wal loluu turre jechuudha. Daa'ima kiyyaan hin qalladin jedhee gizee baay'ee itti himee jira jechuudha kaamilaa kanatti. Amma immoo lubbuun dhiistuu yoo dhufte sitti argite lubbuun dhiistuu jettee mana jijjiirratte jechuudha. Bakka itti jijjiirratte immoo hin beeku inshaallah yoo rabbi jedhee rabbi guyyaa tokko baruun dhiisuu jechuudha. Guyyaa tokko rabbi yoo jedhe uuman arga mana isheellee in turtin bulti malee mana ishee uuman dhagaa jechuudha. Namatti godhee warra mollaa sanaan naashin meeshaa guurtuu wajjin naa deemaa jee birrii waan xiqqoo yoo itti kenne akkasitti waliin naa deemanii in arguu jechuudha. Bakka galte sana jechuudha. Maaliif nama biyya kanaa birrii yoo qabaannaan birrii dhumatu hojjeta jechuudha. Teessee birrii hojjechuu hin dandeessi jechuudha. Amma ishii birrii yoo qabaattee hojii qabaattee waan tokko qabaatte hin dandeessa waan hundayyuu godhu jechuudha. Kanaafuu achiidha daawwaleetanii daa'ima rakkisanatti fakkaata. Maaliif daa'ima harmuudha waan ta'eef aannan bichaan gahaa miti harmuudhaallee barbaachisaadha. Daawwaleefi jennaan eessa jirtanaan jennaan maal jiraa jennaan manumatti na eegi bakka manaan bayyinii isin barbaadanaan jedhe inshaallah daa'ima kiyya naa fidee dhufaa jeetani lapheen koo akka malee na godhachaa jirti jechuudha. Maaliif otoo daa'imni rakkisuu baatee manatti na eegin jedhu harman qabu harmatti hin kennu daa'imni immoo harma fedha jechuudha. Aannaniif harma nudha garuu aannan sanayyuu maaliin bitaarree birriin qabu ofiisaatiif rakkataadha waan ta'eef waan aannan hin bituuf hin qabu jechuudha. Aannan bichaatoon ta'een affaadaallee waan baay'ee jira jechuudha. Daa'ima guddisuun qaldiidhuma kanaatti fakkaata. Yoo akkatti ilaalanii waanuma qaldii namatti fakkaata garuu innaa keessa seenanii immoo ilaalanii qaldii miti jechuudha. Waan qaldii miti jechuudha. Nama akkasumatti taa'ee ilaalu oma namatti hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu yookiin daa'imni rakkasee naa fidee dhufa ta'a. Akkasumas niin jedhaa ijoollee kiyyaa yoo manatti fidee kabajaan naan kennine bakka seeratti midhee seerri akka irraa naa fudhu godhaa jechuudha. Maaliif ajjiin tolan jaalatu duruu akkuma isin beektanii lolaa yoo ta'e malee tolan jaalatu jechuudha. Harreedhaan illee akkasin isiniin jedha intalli sunillee akkuma isaa taateetti baddeettiin isiniin jedha. Waan akkatti ishii balleesse wallaalan isin jedha kaamilaan duratti akkasumatti. Ammuma ajji faana ooltu ishiinis badaa deemte jechuudha. Kanaafuu amma dhufaa jira. Waan inni naan dhufuun kanuma waliin arginu ta'an kana ture. Waalaikum salam. Maal? Manatti na eegi jettee anaa bahuudha ka'uu. Maal? Daa'imni meerra?
Daa'ima fidee dhuftan se'ennaa manatti na eegeettu. Daa'ima maali? Kayif daa'ima maali? Daa'ima kiyya ka. Sikkanni fudhee jiru. Daa yookiin si rakkisee jennaan fudhachuu sin dhibin fudhadhu waan nuti kennuuf hin deemu harma qabdaa harma hoosistamu. Harma qabdaa harma hoosistamu. Aan wareema. Aannan waan ittiin bittuuf qabdaa. Maan si galchisa si kadhee hin qabee si gaafadhee. Yookiin namumarraa fuuta gaatee kadhataadha durayyuu ana kadhachuu dhiistu immoo nama biraa ma kadhatta. Anamma qalbii fi miti qaba akkana dhufe. Maaliif dhuftare? Si wajjin qalladuu fi miti kedduu kana dhufe. Anammoon dhufee fi ijoollee galfachuudha beekta. Deemuu fedha waan ta'eef garaan dhiifama naa goote wali aara kiyyaa yaa'anii yoo na aartee jirtullee si galaame dhiifama naa goote yoo xiqqaate waggaa haga aniifate haga wal fuune waggaa torba yookaan naannoo san jaha si galaame kanaaf dhiifama naa goote na eebbiste ijoollee tiyyaallee garamaan eebbiste akkana gaggeessitu barbaada. Kan wajjin ammoo waraqaa ijoollee waraqaa dhalootaa isaanii akkana akkanitee ammoo akkaniteeti poroosesii isaanii eegalee fi akka ijoollee sana nagaan biyya galcheeti. Anis biyya kana keessa nagaan galee biyya biraa deemuu barbaada waan ta'eef kanaaf waa hundaa dhiifama na gootee akkana gaggeessituuf si gaafachuudhaaf iddoo kana argame jechuudha. Kanaafuu waan dura si balleesse illee dhiifama naa godhi. Ofii kan keetii ammoo akka barbaaddetti jiruu barbaadde akka feetetti akka abbaa feetee wajjin jiraachuu mirga guutuu qabda. Maaf akkas taate maa ol baate maa gabbuute maaliif akkas taate wanni siin jedhu hin jiru. Si galaame waa hundaa waa takka birri takka si gaafataan jiru. Atama bar sammuun qabdu malee osoo nama sammuu qabu taate daa'ima kiyya ansirraa fudhachuu kanaafuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko galatoomuu jettee na eebbiftee ulfaadhu jettee osoo maallaqa baattee maallaqa na gargaartee ijoollee sana biyya galchiif. Mee waa meeqa argu jira biyya nama kana keessa jechuudha. Akkas gootee nama gaggeessu malee nama akka nagaan biyya kana keessaa hin baaneef shira xaxxee kana gootee ati bar nama daa'ima kee erga dhalatee bar guyyaa takka agarsiis jedhee si kadhee si dadhabee booda kaamila rabbi umrii ishee dheeressu isiin agarsiiftee jira. Umrii ishee dheeressu maa gabaabsu? Atamma afaan qabdaa daa'imni kemeeti marreen kemeeti ijoolleen akkam taate marree akkam yoo hojjettu kana diqqoo malee qaanfattu jedhan. Atummaan hin qaaneffattu akka abbaa tokkotti yeroo haasoftamu. Maaliif qaaneffadhu? Ati abbaa taatee taasoftamu. Wanni qaaneffadhu maali? Simiti kan ofirraa baasii anadde siin jedhee amma sitti mi'aan ijoolleen amma argamte abbaa taate. Kalaas yeroo ofirraa baasii jennaan diddee miree. Diddee ofirraa baasanii barbaadee dee'e baasii kennuudha dee'e. Dhageeffadhu barbaadee deesse. Anammoo sila akka yaada kiyyaatti osoo ittiin qophoofne osoo ani ofiyyuu jiruu gaariin jiraatiin daa'imni ijoollee asirra dhuftee akka rakkattu waan hin barbaanneef akkas hin jedhe malee an dhala jibbeeti miti ijoollee jibbeeti miti daa'imman ni jaaladha jibbee osoo hin taane akka nu rakkannitti akka nuyiin kun akka as keessa jirru kanatti isaanis akka as dhufanii yaani dhalatanii akka rakkanne jedhee isaan yaadeeti malee jibba daa'imman hin qabu. Kanaafuu galatoomii yeroo of keessaa baasuu diddeefillee ulfaadhu. Si galaame amma kanaafuu anama bar karaa gabaabaa si gaafachaa jira. Ijoollee eebbisiiti guyyaa gaggeessaa illee guyyaa deemnullee sitti hima. Agasii ammoo poroosesii immigireeshinii irraa waa xumurantu jira. Waraqaa dhalootaa ijoolleen akka kenniiti. Furmaatillee guyyaa isaan as keessaa bahuuf deemnu waa mallatteessitu jira. Guyyaa san dhufee siyaamee mallatteessite akkasiin nagaan biyya keenya galla rakkoo hin qabu. Akkana si wajji marachuu dhufe. Ati maal jettu waan kana? Ani akkatti wajjin cannaqamee dee'ee akkatti nama sii kennu sitti fakkaadha. Nama qalleedhuma kana sii kennu sitti fakkaadha. Daa'imman kiyya karaarra taa'ee ittiin kadhadha malee an sittiin kennu kana hin yaadin yoomuu hin yaadin fuutee na biraa galtaa hin yaadin. Kayif yaadin maali? Anaaf fudhatee galaan malee ati fuutee hin galtoon. Akkamitti atu yaaddaa? Yaa kee atiin dubartiidha. Yoo har'aan ijoollee. Ani dubartiin kun si caalame ani dubartiin kun sin caala. Yeroo ati gattee deemtetti eenyu kan guddisee yoo naan gahe. Dhageeffadhu waa siimaanu. Dubartiidha. Yoo anamma isaan si biraa fuudhee kute yookaan ammoo isaan si bira dhiisee hin deeme borga baatee heerumtaati.
dubartiin sammuun isii qullaadha akka harma isii sammuu isii lirarraa jedhan waa takka yaaddu kanaaf an nama biraatti hojii qabattee deemte daa'immantii akka harkattu waan hin feeneef walumaa galatti si biratti ofirii kanaan jiraati ana biratti ilmoo mangistii taate jiraatti mee rakkattaan jiraattu ana biratti haadhatii bira galfadheeti achitti waan qabuun akkasi daa'immantii guddifachuu barbaadan yaadai waan qabuun hin qaban jenne bira waan qabuun argadhee dhabee rakkadhee daa'immantii hojii yoo rakkadhe jedhee waan kana filadheen malee an daa'immantii si raggatee deemullee wallaalle facaasillee deemullee wallaalle nama tokko tokko jira bara yoo dhugaa dubbanne ka dhalee yookaan isiinis dhaltee yookaan innis dhalee ka'eeti gumaaman kaartoona keessa kaanii bakka qoshashaa darbanii nama akkasii miti kasitu nama akkasii malee an osoo nama akkasii ta'e daa'immantii fudhee galuudhaaf aarsaa kan hunda ittiin qabalu dhugaa feena aarsaa maal kan falte ani kan garaan kiyya kan ittiin babbaqaqee dee garaa itti babbaqee ammallee ta'uu feena rakkoon qabu hojii rafne hin deetta kalaas haga ijoollee tanniin biyya galfadhuufi ulfaayitii dayitii san fudhadhu san sii kenna rakkoon qabu maashaallah san fudhadhu yaani ijoollee feetaa ala ijoollee feetaa mare singalchi ijoollee kiyya kana fedhani ijoollee kana fedhani an fedhee nu daye kanaafuu kan itti dadhabee daye kana ganasitti kennaa iyyaaddaati كيف هي وجولي في رجتي مري ما تندو عمليه ستة كيلو كاجولي وجولي في تامري هيرو ميداي أو وش نورجني مر سينجل جوسا سيميتي كنا غورس أكن هيرو ميداو سيميتي كنا تمام خلاص أني فتو جيراتو دندانجرو مري إيرجو جيراتو دندني غرمو غر ديمني دي أندا إمن تفودي بيا غلاتي بك بربادي ديم جولي كي نادي بسي بك بربادي ديم تا وجولي تيان فولدر إساني أكم تبروف سينجل جوسا أنا واتي ننجرامي أكم بربادي تقولي سجولي كي يفريد آن akkasuma atamma kanaafuu waraqaa dhaloota ijoolleen tingenitu naa mallatteessu naan faramtu haalumaan akkuma amma si kadhachaa jiru kanaan ijoollee tana biyya galfadhee anis deemuuf deema biyya biraa deemuuf deema isaan tana guddifachuudhaaf biyya biraa deemu malee biyyatti jiruu hin danda'amu isaan tana guddisuu hin danda'u biyya biraa deemee akkas ijoollee tana guddifachuu barbaadaati yeroo gabaabaa keessa kana keessatti waraqaa isaanii na kenniiti nu eebbisiiti du'aa inni godhu kan dhisi anama wanni arrasiin barachuu dhufe kanaaf kana qofa dubbii si hojii godhuun hin deemu si hojii walaluun hin deemu osoatuun arrabsitee si arrabsuu hin deemu osoatuun dhoofte jedhamu hin deemu silaa namni dubbii si faana godhuu hin jiru atamma an daa'imni naaf dee'eetan taa'ee si eege malee ani bakka dhaqu jira kanaafuu gizee kiyyana jalaan fixiiniiti daa'imman akkatti fuutee deemtus hin jiru ansi mallatteessitu malee fuutee hin deemtu ani mana seeraa dhaqee dhufe jechuudha amma iyyannoo galfadhee dhufe waraqaan fudhattus hin jiru waraqaan sitti kennus illee hin jiru mana seeraa hundattuu maal ta'e tuna jira akka daa'imman kiyya na jalaattanii dubartiidha jettanii ganna qabdanii fi kaamilaan kun akkasitti dhaqee madhe jechuudha iyyannoo galfadhee jira isaan immoo funyaan keessan lamaan qabanii isinirraa fuudhu daashii faana walii galtanii walumaan galtuu kaamilaa daa'imman kiyya hanna miti jira daa'imman kiyya fudhanii kana mahanne silaa gaafattee harkaa fudhachuu qabdanii si kadhee si dadhabe guyyaa meeqa si kadhee abba rabbii jedhi mush fudhuu miti ijaan nagarsiisin jedhee yeroo akka abbaa tokkoo ta'uu taate ijaan nagarsiisin jedhee baatii lama si kadhe ijuma tanaa mee akkuma wanni fakkaatu ijaan laala jedhee tan si agarsiisame abbaa dheettee nagarsiiftu abbaa maalii taate abbaan maalii taate abbaan wajjin du'i namaan jedha yeroo garaatti baatan abbaan anaa ciniinsurra jiru wajjin du'i kan jedhe kun abbaa jedhama atamma kanaafuu atamma kanaafuu dhagee badhuka iyaanni kan kee maali walumaa galatti ani seeratti iyyannoo galfadheera jee isaan funyaan kee qabanii sirraa fuudhu anfarramu malee immoo gara tokko geessuu hin dandeessu as keessaa gara biyya xiqqoodhuma ishee as keessaa bahuu hin dandeessu maaliif ijoolleen kun eeyyama kiyyaan ala bahuu hin danda'an yoon anfarrameef malee yoon anfarrameef abbaan fudhatee adeemu jee malee fuudhee gara tokko geessuu hin dandeessu. yoo galchees agarsiisu hin fedhu yoo magalchees agarsiisu hin jiru ati booda ajji miilla kiyyaa miti caammaa kiyya dhungattee ijoollee kana natti deebisuuf deemta sababni akkasuma sababa isaa taa'itu malaalati sababni maali sababa isaa yeruma sana gizee numti sun yeroo dhufe innuma sana agarta dhageeffadhu an ijoollee tana tan boonni jettuuf yookaan rakkatee birrii dhabee waan akkasii godhaa jechuu kan gaitimi waa takka yaadinsaniif ani annan beeka akka bara sobdeerraa la dhageeffadhu ani nama guyyarraa maallaqa argachuu danda'u mush baatii guyyarraa maallaqa yookaan akka hankee hammama hin tibete arabaa dhigeeti miti ni argadha waan argadhu saniini
waan olii gad deebi'ee qumaara taphadhu dhiisee caatii qama yoo dhiisee ijoollee ta'e yoo guddifadhe ijoollee ta'e akka nama kamii olittuu biyya kana keessa guddifachuu ni danda'a. Kan suusii dhiisu. Dhageeffadhu guddifachuu hin danda'a. Garuu yoo biyya galfadhe garuu san caala akka guddifadhu waan beekuufi waan kan itti yaadee mucaan amma guddataa jirti. Xiqqoo booda waggaa takka alaa booda yookaan mana barumsaa faseenti. Kana fayyaadeeti waan akkana godhaa jira malee ani sirra gatee si biraa deemuu wallaalle akka ati rakkattu isaa wajjin godhuu wallaalle garuu akka ati illee rakkattu hin feetu hin fedhu akka ijoollee tiyya walillee rakkattu hin fedhu akka ijoolleen tiyya illee rakkattu hin fedhu kanaafuu anamma bara inumaa furmaata siilaachaa jiru kan harka daartaa kun amma inu si furmaata bara. Furmaata tokko yeroo kana biyya kana keessa dhiisi addunyaa kana irratti namni waan akkana namaan jedhu hin jiru. Furmaata kana ofii keetiif fayyadamtamam anan biratti miti. Caaltuu atummaan ni beekta bara biyya kana keessa namni akka jaarsi akka jaartirra ilmoo gatee deemu jaartiin akka jaarsarra ilmoo gatee deemu. Abbaa akka keetii kanarraa manna abbaa akka keetii manna gatanii deemurra wayyaadha isaan sammuu qabu. Isaan sammuu qabaniifuu gatanii deeman. Warri walirra gatee deemu warra sammuu qabu jechuudha. Warra sammuu qabu jalaa hatanii rakkisuurra ilmoos rakkisanii haadhas rakkisuurra gatanii deemurra. Abbaan ilmoo ofii wanni hatuuf bar waan jibbuuf sun taane waan jaalatuuf. Ka gatee deemu sun garuu waan jaalatuuf sun taane waan jibbuuf. Birriirraa nyaachuufati nan beeka. Aboo dubartiin sammuun qafoodhaa sammuun dubartii duwwaadhaa sammuun dubartii waan akka beektuu hogguu jedhani an dhugaa dubbachuudha akkana dura amanne ture amma garuu sirraa waa baay'ee sirraa. Qafoon si fakkaatu hin jirtu kan amma irraa gadi bahe daa'ima kiyya fiddasee taa'ee seeguu jira yeroo koon gubiin kan irraa gadi bahe. Daa'imni ati ijatti agartuu hin jiru. Jaalattee. Daa'imni ati ija agartuu hin jiru. Caaltu illi kee keessa ati naan illi kee keessa ati naan siftee naan an ijoollee tana. Maal goota? An ijoollee tana. Maal goota qaltee nyaata? An ijoollee tana akka ati umrii kan kee guutuu osuma ati bootu iji si baddu yoo ani hin godhin. Ka dura waa takka godhuun barbaanne illi kee kan keetiif. Wanti gootu. Uummata arbaa yookaan uummata faranjiitti gurguradhee sitti agarsiisi. Waan tokko. Garuu dhageeffatu. Garuu. Mana toon hin farraminni as keessa hin baan hin beeku. Haa ba'uu baatanii yoo sanillee kana dhorgu taate ijoollee arguun teessu taate maallaa gurguradhee si bira dhufee kunu jedhee waa itti gurguradhee si agarsiisee ofii kee miila as keessa baachuu akka danda'u beeke. Garuu osoo kun hundi hin dhufin yeroodhaan waraqaa daa'imman kiyya amma akka lafa naakeetti barbaada. Waraqaan sitti kennu tokko hin jiru. Afaan Oromooti. Amma akka lafa naakeetti barbaada. Afaan Oromoo gaafa. Wanti lafa si. Yoo kana kan taane taate garuu yoo haalaan akka nite ijoollee tante yeroo barbaadde bakka barbaadde akka barbaaddetti yoo feete akka barbaaddetti yoo biyyallee galte dhufaa si birallee taa'aa birallee taa'uu hin danda'an. Garuu yoo akka kanaan deemte ijoollee ta'e booda haga lubbuu hankee jiru ijoollee sana akka arganne godhaati. Kanaafuu itti yaadi. Asitti mee jira.